namu ummat duriyaaw ummat afwan tufkennu barkuran sagal tammi tokko liban jaldeessa minilik dhufe cabsii ennaadin cabsuwe sirni gadaa amma gadaan dandamattee namiti daakan kan cabsii ennaadin cabsuwe jira barkuran shantama madii galmaa as masara kilo Afrika masa kilo Afrika na yaamame Oromoo Boorana hunda amantaa Ortodoksii deebisi arda baqaasa haamiti hankana arda haamit baalif deemna arda kan balleessi gubbaatti guuto gubbaatti mana amantaa bira jaarii jennaan as nafuuti jedheen rakkiloo magomiti rakkiloo I think seenallee galata galchuu qabdanii seenaa yoo beekan galata galchanii fi rakkoon qabu barkum lama dhiyoo tana boru madaaleen akkasuma resistant ture waan hin fakkaanne waan force godhan kitaaba tokko dubbise kooti mekalee waraan ABC waraan shaabiyaa nu yaa'u ABC jennaan gadaa waraa inni biftuu gadaa waraa waraanee balleessu yaa indinne gadaa inni biftuu yoo kana namni duuyaa eebis resistance miti commitment akas liban jaldeessa kataakan yeroo hedduu resist godhu HIV la balleessite hariiroo dhiiraa dubraa gubbaa koo seer baasii jennaan abbaan garaa seeriin baasuu abbaan garaa seeriin kunoo kan jira ani ragawaan du'aa kan these are the people that talk about Boru abbaan guyyoo boru uruuf deemu guyyaa agam resistance agami matasa qabde Somaleen addi Somaleen mata rifeensa irraatti har ilmisaa waan gadaa dimokiraasii baay'ee yaadadha durbiratti jechuudha waan ammayyuu akkii dubartootii ta'e qarta dominant ammayyuu dominant pronto qabate akkana jechuudha American veto power dubartii veto power qabdi sagalee qabdii malee sagalee qabdii qabdi Ameerikaa keessatti dubartii sagalee qabdi malee sagalee shaatu qabdi sagalee qabu hin qabdu ammallee hin qabdu abshuu 1698 veto power kadamte seer daawee boqoo qabiyyee namni dide har'allee that part of law is invalid enough Amerikaan rabbiin veto power kenninaaf birqaba xiqqaa tokko birqaba comparison waan jedheef jira waan jennaani akkiitti nu treat gochuu jirani akka alaa waan taateef birqaba xiqqaa tokko gadaa galgaloo baragasi barsun gadaa lammaffaa haaromtee jechuudha the second reform barsun Christopher Columbus Amerikaa barbaaduu jira unfounded but we are on the second reform nuri haaromsa lammaffaa gubbaa jirra achi lafti nuun argamne beeku okay bara kana Amerikaan bara abbaa gadaa yaayyaa fulleeyyee yaayyaa bara abbaa gadaa jaarsoo nogobbo bara daawwaa borbor daawwaa there was no America as today abbootii gadaa barsuni ka Amerikaan argamte dhani discovered dhani barsu argamte bar Amerikaan argamte abba gadaa diidnam puri abba gadaa nu abba gadaa kana jechuudha Christopher Columbus Vasco da Gama bar warri aburu yaa'u nu bulchiinsa jira
Unfortunately, Berlin Conference, Africa design Berlin Conference, beyond Africa Shantami Mali design. Gaf Berlin Conference, Abagada Boru Uyo Kumbulet Bangadai. Gaf beyond Africa Midas Jenasun, Abagada Kamet. Gaf the first African president after colonization, Kwame Nkrumah, Jenani, Abagada Boru Galama, Umajai. Human am neveta, human am not to Balwanda. Okay. Barasulai. Bar Abagada, why you run me? Why you run me? Bar Abagada Aretu. Abagada Hurtamito Kofa. America has got the first president, George Washington. The first president, George Washington, Gafasi. Why you rally Abagada Afurtam Tokofa? What got the Pesati Sotomission in Dubai? Kana Washington, the first president, Wagagas in Dubai, compare what you done data, Heroes and Bellio Party would multi-party system. Multi-party system. Multi-party system is easy. Dual-party system in America, Barsuni Argamt. Barsuni, American Party, Democracy, Congress at that day. Lubishana Party, Akogesa Pedamna, Nuachinduratu, Wagat, Tipesadi, Sagaltami of Dura Kamachu. Tipesadi, Sagalta of Dura Kamachu. Party system in the way. Ya President Argatemi, good now. It is a nation. Ya Argatemi, Egasi Maltai. Actually, Abani or Dorgom Namire. Wagati Panamaso Domishani Kesati. Egisunetu. Wagati Panamaso Domishani Kesati. Nuti Abagada Afurtami Top. American Abagada Wagagas Hetetu. Afurtami Top. Sila adora konjira chubate afurtami torbengau dan sagal kofa. Adora konjira chubate. American sila ar abagada di dem saglafa. Abagada ka buya to go ka so do bichet. Ang president buya to go ka so do bichet. Buya to parla ang go pure jesa ni suderu belakar. Para bagada dan des libang buyo dan des buyo da basa American President Abraham Lincoln Egypt officer. Verso. Kalena. Barabagana did Pitara. American James Greenfield Egypt. President. He was the president of Egypt. Barjabdes Ibang Guyo. American Weekend Egypt. Barak Hura Jarso Hura. They have tried Donald Trump. Okay, Bali Karanagata Bre, Bali Karanagata, Biro Karanagata. Mirgubrati, Mirgubrawanya, Uto Agoba, Ewaya, a career, actually, Uto Agoba. Anwar. Wanni tu bertuah maleta second itu kau pinjau tu gedar ya sat. Turi ojiran, wanni tu bertuah maleta second itu kau pinjau turi warang lola. Manjalan aku kaya nimban, kaya nami jabus tu bertuah. Karena kaya di sana gorsir rapat hari di mana itu. Karena nenji takas tu berjumlah, dubila kasih, veto power warga kasih tu kasih income. American one mereka right bara kuda sagat di dalam constitution di bawah itu. To yesterday for me. Amo di pesadi soto mission itu lah veto kan ini. Karena American women do have right to speak, but they don't have veto power. That is diversity. Utala fur dicek mari, gadam mari dandamali.
Kakoo isaatii balleessu jira. Isaatiin ala. Gadaan maaliif dandamate? Ikonomii akkasii hin qabnu kitaaba keenya loon nyaatanii we are not well educated. Maaf dandamate? Ciitii jira. Laal addunyaan baroota qabdi. Baroota classical period, medieval period, modern period, postmodern period, bari kun cufa reefu kaan. Bara kan cukkee sirni hin qabdi. Sirni wal nyaatee wal tumee asiin bahu. Haa gummul. Democracy, aristocracy, plutocracy, oligarchy, monarchy, despotism, or democracy. Gadaan garuu gaduu. Gadaan maaliif gadaa ta'e? Barkan hundayyuu baroota hunda gadaan gadu. Dr. Tabars. Wanni gadaa gadu maali? Reefu jalqab nafeeffadha waan dubban kan. To the extent that your body can. Gadaani sirna moomsa. Sirni inna moomsa. Sirna namatti ni mani. You grow up and became part of the system. Part of the system. Waan asirri si kaan kanaa miti. It became your hurt. Ana amma dhuga dubbadhu namni dirqisiisuu hin qabu. An mataan kee dhuga ta'uu qabu. An mataan kee. Akkasiin guddisan. Ijoollee reefu suni, daa'im reefu gartan suni dhuga keessa guddisan. Kanaaf liiban jaldeessa mataan jabaanne waan jabduun mata kee jiraaf dide. Kanaaf marii galmaa lubbuu asiin nafuuti jedhee kiiloo afur keessatti har'alee kiiloo afur dhiisi dallaa kiiloo afur duratti qabsoo akkasiin Oromoo warri qaba har'alee. Wayyuu uumaa wayyoom nama amal nama waan walii gala dhugaata waaqaa aadaa namaa saanaa fokkoo ittiin bulmaata seeraa. I think sirni kan jabeeffate, sirni kan namoomse. Sarvaayiv gadaan kanaaf sarvaayiv taate waan biraati miti. Caasaa abboomsa. Qajeelfama gubbaa gabbuu sanii miti. Qajeelfama gubbaa gabbuu jiraata rabbi sannaa. Waaqa. Sullee gabboollee godha. Akka rabbi dachi. Qajeelfami keenya horizontal. Kan walii galtee irratti. Walii galtee irratti marii irratti bu'ii malee qajeelfamni Oromoo gubbaa gahu. Kanaaf waan kana ina boomsa abbaa tolchee ammoo gosoomsa gosaantisa Oromoo qaba sun gosaantisa. Kanaaf san tokkoon gosa macaa fuudhamne darbo seetu jira gochi sun wanuma barreeffama gargaarummaa sun hafaati. Casa internalized system body office and usually provided a lot of this a single person is a solution. Wrong. A single person is a solution. Karena dia kita loh office menjadi institution itu ni lari mana ya kita rawat mana pun kita pun dokter ada apa abenan iwalut abenan Oromoon duri yeesin qaba. Yoo dure sallee baay'ee qabaachuu baate yeesin qaba. Maal jennaani namni gosa qabu yeesin jedhama. Gochi yeetti waan hin jirre. Hiyyummaa nama tokko gosatti dhabaama. Gosatti hin miidhama. Kanaaf Oromoo yoo dure sallee qabaachuu baate yeesin qaba. Kun waloomsa hiyyummaa illee waliin qaba. Waan laafee salphaa. Kanaaf Buddhaan kan nagaa namoomsa kan walii nama kadhatanii dadhaban nagaa abboo nagaa barbaade abboo nagaa Oromoo nagaa hin kadhate Oromoon yoo Oromoo taate ofiiyyuu nagaa kan qabu qaama nagaa ta'e haye qaama nageenya ta'e Oromoo qaama nageenya akkasumas Oromoo qaama nageenya isanis waan nagaa itti kadhatan nagaan Oromoo amanaan qabu oolmaa bultiin nagaa barbaadanii beekni maqaa nagaa alaawaa
ofan amma criteria hundu criteria accepted element naga oromo kuiti wanda sini gada sisi kulia Mencari udara, oil search. Elemen kemudian, orang tua masih suka keluarga teh. Saya malah selalu merasa kunci. Kenapa? Karena kalau dalam negara ini institusi itu lah, institusi. Dan sebenarnya, kemudian tidak. Bali Goro Tuli kama leo iko gari kabisa sisi kama kama sponsor Goro Ndina Ndina ni barabara ya Ndina is beyond our responsibility ya umma imara bangala wengala wakasa tili ndio tili ndio tunai ndio another people Gorosu bisa nanya Bali nak jelaskan waktu itu Bali itu karena Bali itu Gorosu jelas am jelas di sama Bali ak dasa yo sudah beda dasa Bali ama jeru dia tak betul Bali Orang Haji untuk itu mahu kita definisi. Jadi kalau dari sini kalau Bali jadi sudah betul baru Bali ni baru buci itu. Baru buci akan dari orang orang pun tidak ada orang Egypt, Gipsi orang. Orang Egypt. India pun. Jangan kita kita India. Orang Egypt ada mana? Bali ada. Karena Bali mau buci ramai, berkata Nohaja, Bali Cipurani, Bali jam, buci satu kali Bali Bali dah musim lagi buci, uleh kan, buci agak cuma, nanti, buci. Harta Bali tu muda kalta. Kas Bali ni ikan siu, kebab se, boleh ramburan, amma Bali kara nagati, nami ada. Aku mendai mah dubat. Bali kara nagati. Anyway, aku mendai kan dubat ini. Bali ikan siu naga. Bali gucin naga ambuf, nami akam naga ni pun. Abotin gada tanami, yo Bali wat kennitu. What makes the system very special? Abanga raka Bali kennu is rafudu sulif akmal milki hawa. Ofi fimit akmal milki hawa nam sulif hawa. Gabin nadab, of nadab, jabin nadab, wan danu nadab. Mulubu alim bulai lubung kali. Nadab li najaliyan. There is no such a concept in the Western democracy, I think. You can't find it. Doctor. Kana Bali ni kana yo top am yero dera umale Bali ango wal berka bani Bali is not a power. Ijolenti ko sumbar they are in the process. Wa su ke jirti to da chujirti gan naga mit gon tojit. Komtiko kana kapte power wali wal berkapte very simplistic. It's not a power. Angonit Buddhist. Bali Buddhist. Buddha defut. Kau gafu dan ega mitin dufu aminjir. Buddha defut malek hatem but. Makango. Kana terminology kalle wa tan Bali filano kashitinit. Kota tele filano matati banaton bare dufurati wan ugaratundai. Gaya nami wa Bali hesa qabu nami dubra gaya dubartota sagalen dubartota the voice of women is unchallenged always unchallenged nami dubarti filte najal betanimi dubarti bannate unchallenged historically
kana kabira baalli tana warra booranii baalli of qofan qabu nam waliin jiraat kam wali amma baalli boorana gosti waliin jiraan cufti kee jirti awwaan amma beeresee beeran kana boorarra baradhe mootummaarraan baradhe cufti kee jirti yoo baalli dhiyaatan gaa'ee warri konsoo qabu kan konsoo irraa fudhatan deemanii kallachiin kennan gaa'ee warri arbooree qabu kiyya ta'e malee ergisaaniti even Somalii ejiin gaa'ee warri kun qabu gaa'ee guddaadha kanaaf baalliin ta booranaatiniti ta nam cufaati abba gadaa gobana oolaa he has proven it yaa lafit yaa mallee labsi baalliin ta nam cufaati gaa'ee dubartoota baalliin guddisee laal baalliin guddisee miti bagadaa guyyoo gobbaa nami kun gaafinni xiqqaa guyyoo gobbaa abboo siibee fi abba gadaa Daa'imni sun abba gadaa kan waggaa fudhanii agamiin duuba baalliin kuuftee daa'imni sun isa dheengatti waggaa lamaan dura dooktara biyyi gosa akkasuma jechuudha waggaa fudhanii agamiin duuba abba gadaa kan kuuftee kanaaf baalliin guddisa is not power is not competitive power akkasitti yoo battan baalli namchi waliin qabna gochuuf waliin qabna aksiin jedhee abbaa gadaa Oromoo labsuu qabda narraa fudhadhi tattamtu dabra baalliin jili qabna jil waliin qabna nu gumaacha gumaata deebaa ulfaadha አንድ የከፈለኝ ነገር ብቻ በአማርኛ ልናገር። ባሊ ማለት የሰጎን ላባ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ለበዓሉ ማለት ነው የምናወራው። ፈረስ ተሳፍሮ ይሄዳል። ሰጎኗን እባክህ ክንፉ ወይ ላባው ጣልልኝ ብሎ ይጠይቃል። ይወድቃል። ያ ላባ ነው በገዳ ስርዓት የምንጠቀመው። በጉልበት ሰጎኗ ያጣለችው ሰው በጉልበት እንዴት መቀባበል ይፈልጋል ያለው Ujoolleen baallii fudhatanii ka'amee jirtanidha. Warri gadaa baallii meessa jirtan. Baallii fudhatanii jirtan irratti argeera. Baallii asirraa qabdee jirtu. Namoonni baallii kanaa ni dhufa. Akka sirreessa dogoggora nama taate. Yoo ol kaadhaa wow, how beautiful it is. We're talking about that filter. It's a filter of ostrich. It's a filter of ostrich, the symbol of power. But one thing, as Guido clearly said, after 16 years, the child you see over there on the back of the horse will take power. Namajadu, Kota Meganas Kota, Akipufa, Kanaga Jaspa. The Olympic ministers, you know that, the cabinets, Akastiada, Menaka, Haraka, Akada Bembeka. There will be ministers or cabinets, Gada cabinets. Isana Kumi, Waka Satekura, Minister Otakina, Waragada for Kumi, Bertali. Isaan jedheen gadaa qabatanii jiran abbaa gadaa fi waggaa saddeettoota ከስምንት ዓመት በኋላ አባ ገዳ የሚሆነው እሱ ነው። እነዚህ የእሱ ካቢኔዎች ናቸው። ዲስ ኢዝ ገዳ ስልጣን አይደለም። ገዳ ስልጣን አይደለም። ገዳ በውስጡ ትኖራለህ፣ ከማንነት ጋር ታዛምዳለህ፣ ህዝብን ታገለግልበታለህ። ስልጣን አይደለም። ገዳን አከስ
Isaanii kunniin kaabinee gadaa keenyaatti gogeessa gadaa yeroo saddeeyyama waggaa saddeettota isaanii hin bareedu taamaan laatu sakka goonni sirbee jila bareedaadha. Amma kan goone isaanin warra VIP waliin ta'aniitiin jalqaba haa ba'an shaayii jenneetti buna jennee deebina daqiiqaa 20 marii qabna warri waltajjii fuulduraa jirtaniifi warri waltajjii fuulduraa jirtaniifi isin warri waggaa saddeettoota abbootii gadaa yoo taatan asii ba'a warri keessummeessa maaloo Naam sawan ada jadi orang terbaik pula di dalam nanti. Kalau kamu jawab apa kita boleh buat gila sedalam apa? Gila sedalam apa? Ini akan hadir. Tadi kita. Mereka itu jadi debina. Agar sih sebelum itu, boleh itu debina orang tadi. Saya itu jadi apa? Tiga kali kalau kau ini semua ni mungkin. Bukan nama saya itu saja. Ini dia tidak boleh. Kecuali kopai beda, kopai hati. Sudah berarti kalau kopai kalau saya itu kalau kopai yang ini dia bilang, Alexander Lalla mari itu semua tadi. Seperti kali payah tak.